Yoleti ya sisi kaga oromoromor goitani bar. Me kota. Ha. Ega. Ha. Asham 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 asham. Ayebo. Ayebo. Ayebo geseka. Dawadu adandenya dawiti. Dawadu adandenya dawiti. Ashama kabajamtoota fi hordoftoota keenya arraantana akkuma agartan aadaa Harargee uffata aadaa Harargee uffannee akkanatti aadaa keenya calaqqisiisaa jirra. Egaa ispoonsarri keenya obbo Anwar Mi'eeysoo magaalaa Mi'eeysoo mana uffata eenyuti ga'aame sagalee naqe achumarra haa ta'u. Anwar mana uffata aadaa Anwaruma mana uffata aadaa Anwar magaalaa Mi'eeysoo guddaa nu galatoomi siin jennaa hedduu ijoollee Harargee bira dhaabbachuu jirta barattoonni yuunivarsiitii Odaa Bultum gamtaa Harargee ka gurguramus ta'ee ka kireeffamus hedduu qabaa. Harargee guuturraa bakka feetanii hello jechuu qofa laal irratti dawwaltee hello uffata haga ganatti nin barbaada jechuu qofa Anwar irratti dawwaltanii bilbila isaa achi jalaan isiniif hin kaa bilbila asii gaditti gartan kanaan irratti dawwaltanii nu qunnamuu ni dandeessanii. Egaa mee isinoo maal jettan mee aadaa fi gogatii kaatanii deeman maaltu nama dhagahame gammachuu akkamtu isin keessaa burqaa jirame. Guddoon nama dhagahama. Hayyee. Haalaan gammannee haalaan namatti tola. Hayyee. Aadaan teenya jabeeffamuu qaba. Hayyee. Nama ispoonsara nuti kanallee jajjabeessuu qabna. Bakka jirurraati dawwallee yeroo biraatiif illee akka nu qopheessu godhuuf dirqama gargaaruu qabna jechuudha. Waa hundaan bira dhaabbachuu qabnaa irraa kireeffachuufis ta'e irraa bitachuudhaaf qixa sirriitiin gargaaruu qabnaa jechaa jiran dura shamaraaf hin kannama. Shamarran keenya mee maal jettan gaa? Kullee Oromoo. Aadaa keenya akkatti miidhagsnee mul'isuuf keenyaaf baay'ee gammannee jirra. Akkanumatti aadaan keenya baay'ee miidhagee akka itti fufee dhaloonni biraallee nurraa laallatee fakkeenya nu godhatee aadaa keenya akka cimsee gabbisu barbaannaa jenja. Akka sirri calaqqisiisee jechuudha. Guddaa nu galatoomi itti aansummee ati hoo? Asumaan uffata aadaa kana abbaan ispoonsara nuti galateeffachuu barbaanna. Namni kun guddaa nuuf haa galatoomu Oromoodhaaf qaaliidha. Aadaan teenya calaqqee keenya aadaa keenya jajjabeeffannee karaa fuulduraatti tokko taanee waliin deemuu qabnaan dhaamsa kiyya. Tokko ta'uu qabnaa mee tokko haa taanu? Tokko haa taanu. Tokkummaa! Egaa akkuma agartan obbo Anwar guddaa si galateeffannaa kana boodas nu baddii jiraadhu nuti si baddii jirraa namni hundi uffata aadaa isa bira dheexanii kireeffachuu aadaa godhadha jajjabeeffamuu qabaa hamma xumura hamma viidiyoo itti aanutti nu faana tura all the best.